Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota channel kiyyaa nagaa keessanii dura nyaara kootiin nagaa isin gaafadheera waan ta'eedhaaf akkasatti gammadan abdiin qaba. Ani YouTube kanaatiif yookiis viidiyoo kanaatiif haaraa kan taatan ani barsiisaa Yoosef Dalasaan jedhama. Har'a viidiyoo bareedu tokko isin qabadheen argamee jira. Innis immoo akkamittiin bamaqaa gara Ingiliffaatti jiru yookiis immoo Ingiliffaatti gara Afaan Oromootti bamaqaa sana jijjiirree Afaan Oromootiin yookiis Afaan Ingiliffaatiin salphaamatti inni kun kana inni kun sana jennee akkamittiin akka laallu waliin baranna waan ta'eedhaaf hamma dhuma viidiyoo keenyaatti nu waliin turan affeeraa kiyyadha. Har'a egaa akkuma dura isinitti himee bamaqaa Afaan Ingiliffaatiin pronoun kan jennuun kuni maal akka ta'e akkasumas immoo matima aantima kan jennuun kun maal akka ta'anidha kan waliin ilaalaa jirru. Lammaffaan immoo Afaan Ingiliffaarratti gara Afaan Oromootti yeroo hiiknu yookiis immoo Afaan Oromoosaa gara Afaan Ingiliffaatti yeroo hiiknu maal akka ta'an tokko tokkoon walii wajjin ittiin ilaalla. Kana jechuun immoo viidiyoo kana erga ilaaltanii booddee irraa barattee isuma sirriitti itti fayyadamtan ta'uu qaba malee haruma viidiyoo kana ilaaltanii kan dhiistanii deemtan osoo hin taane itti fayyadamu normaalii waan sanatti fayyadamtanii Afaan Ingiliffaa keessatti yookiis immoo Afaan Oromoo keessatti aantima jechuun maal jechuu akka ta'e matima jechuun immoo maal jechuu akka ta'e yeroo itti ilaaltanidha jechuudha. Kanaatiif pronoun yookiis immoo Afaan Oromootiin bamaqaa kan jennuun suni bakka maqaa jecha kamiyyuu ta'ee bakka maqaa bu'uutiin kan nu tajaajilu kamiyyuu bamaqaa jennaan yookiis immoo akkuma Afaan Oromoo saraatti arginu bamaqaa jennaan jechuudha. Bamaqaadha. Okay. Bamaqaa kana immoo subjective case isaatii fi objective case isaatiidha jechuudha kan nuti ilaalu. Subjective case jechuun bakka matimaa irratti kan nu gargaaran qofa jechuudha. Subjective case kan jennuun yookiis immoo subject irratti kan nu gargaaran jechuudha. Matima jechuun immoo maal jechuu akka ta'e yookiis immoo subject inni jennuun kun maal jechuu akka ta'e yoo ilaalle subject is the door of the action. Gocha sana kan raawwatu sun matima jennaan. Gocha sana raawwatan gocha sana matimadha. Matima. Aantimni immoo yookiis immoo object kan jennuun suni gochi sun irratti kan raawwatamu yookiis immoo kan raawwatamuuf sun aantima yookiis immoo object jennaan. Object. Kanaaf subject maal jechuu akka ta'e object jechuun kana kan akka ta'e hubattan jedhee tanan abdadha. Garuma pronouniticalityidha yoo seennu pronouns can be subdivided into many several types, but we are going to see the subjects and the objects only. First person singular isani, second and third waan jedhu kanaatiin yookiis immoo ramaddii tokkoffaa, ramaddii lammaffaa, ramaddii sadaffaa isaaniitiin ilaalla. Kanaatiif first person singular pronoun kanneen ta'an yookiis immoo ramaddii tokkoffaa qeenxee kan ta'e ramaddii tokkoffaa jechuun dubbataan sun waa'ee isaa yeroo inni itti haasa'u sana jechuudha. The speaker is talking about himself or herself. I jedhee jalqabaa jechuudha namni tokko Afaan Ingiliffaa isaatiin. Okay, I jechuun immoo maal jechuudha? What's the meaning of I into Afaan Oromoo? Kanaatiif I jechuun salphaamatti ani jechuudha malee ana jechuu miti. Kanaaf asirratti warreen na dhaggeeffataa jirtan kun hin hubattu jedhee yaada. Ani jechuu fi ana jechuun gargaari. Ani jechuun gocha sana raawwachuutti kan jiru yookiis immoo waa'ee isaa ibsachuudhaaf illee jira yoo ta'e inni kun matimadha jechuudha. Kanaatiif I kan jennuun kun yookiis immoo ani kan jennu kuni subjectidha jechuudha. Subjective case of first person singular pronounidha jechuudha. Okay, ani jechuun ana jechuun no sorry. Ana jechuun Afaan Ingiliffaa isaatiin maal jennaan ree? Ani jechuu fi ana jechuun Afaan Ingiliffaa isaatiin gargar yoo ta'ani ana jechuun immoo maal jechuudha? Ana jechuu fi na jechuun tokkumadha. Objectidha jechuudha yookiis immoo aantimarra jiru isaan. Kanaatiif Afaan Ingiliffaa isaaniitiin immoo mi jennaan. Mi. I jechuun ani jechuu erga ta'eeti ana yookiis immoo ana yookiis immoo na inni jennuun kun immoo mi jennaani jechuudha. Mi jennaani jechuudha. First person ta'ee plural isaatiidha jechuudha kan ilaalaa jirru. Kan ilaalutti jirru jechuudha. Amma we jechuun immoo Afaan Ingiliffaa isaa erga ta'eeti we kana Afaan Oromootti yeroo hiiknu nuyi yookiis immoo nuti ishee jettutti hiikamte jechuudha. Nuti yookiis nuyi akka loqoda naannootti akkanatti ni hubattu jedhee yaada. We jechuun nuyi yookiis nutiitti erga hiikameeti as kan jennu kun immoo maanree Ingiliffisaa Afaan Oromootti yeroo hiiknu as kan jennuun suni nu jechuudha jechuudha. Nu. As jechuun nu jechuu erga ta'eeti we jechuun immoo nuti yookiis immoo
nuyi jechuutti hiikamti jechuudha. Nuyi nuti kan jennuuni we jechuudha. Nu isheen jennu immoo as ishee jennu USC. USC'n as kan jennuun sun nu jechuudha. Nu. Kanaaf nu isheen jettuu fi nuti kan jettu sun gargar jechuudha. Nuti jechuun matima yeroo ta'u nu kan jennuun kun immoo aantimadha. Aantima. Okay. Wanti nama ajaa'ibu immoo ramaddii lammaffaa kana keessatti immoo subjectiin isaas objectiin isaas afaan Ingiliffaan isaa wal fakkaatu tokkumadha. You jennaan. Isa garuu afaan Oromootti bifa garaagaraatiin hiikna. Afaan Oromootti bifa garaagaraatiin hiikna. Afaan Ingiliffaan isaa subjectiin isaas singulaariin isaas pluraliin isaas objectii irrattis immoo singulaariin isaas pluraliin isaas tokkuma. Innis immoo you. Second person singular irratti jechuudha. Second person kan jennu yookiis immoo ramaddii lammaffaan immoo nama lammaffaa jechuudha. Nama lammaffaa jechuun kan nuti waa'ee isaa nama sana wajjin haasa'aa jiru jechuudha. Amma ani fakkeenyaatiif isinii wajjin dubbataa jira. You inni jedhu kun isinii wajjin yeroo dubbataa jiru kanatti isin ramaddii lammaffaa jechuudha. Waa'ee keessan haasa'aa jira. Isinitti dubbataa jira waan ta'eef ramaddii lammaffaa jennaan. Second person yookiis ramaddii lammaffaa kun. Okay, garuu afaan Oromoo keessatti immoo ramaddii lammaffaa qeenxeensaa you kan jennuun kun ati jechuu bakka buutu subjectii irratti yookiis immoo matima irratti. Afaan Ingiliffaa akkuma isinitti hime jalqabaatti hamma dhuma isaatti subjectii irratti hanga objectiitti wal fakkaataadha isiniin jedheera. Garuu afaan Oromoo keessatti bifa garaagaraatiin hiikna. Kanaatiif amma you kan jennuun kun subjectiidha yoo ta'e ati jechuudha. Ati jechuudha malee si jechuu miti. You isheen subjectii. Si jechuu osoo hin taane ati jechuudha. Gara danuu isaatti yookiis immoo pluraalii isaatti yoo dhufne you kan jennuun kun isin jechuu bakka buuti. Isin jechuu bakka buuti jechuudha. You isheen jennuun kun isin pluraalii isaa irratti isin yookiis immoo danoomsee yeroo itti dubbadhu sun isin jechuudha jechuudha. Gara objectii isaatti yookiis immoo gara aantima isaatti yeroo dhufne you inni jennuun suni egaa kanaatiif you inni objectiin immoo si jechuudha. Si singulaariin isaa si jechuudha. Objectii irratti yookiis immoo aantima isaa irratti si jechuu yeroo bakka bu'u inni danuunsaa immoo objectii danuunsaa jechuun immoo object and second person plural pronoun on the objective case stands for isin. Kanaatiif danuunsaa inni subjectii irra jiruu fi inni objectii irra jiru isinii maa bakka bu'aa jechuudha. Kanaatiif achirratti bifa kanaatiin hubachuuti qabdu jechuudha. Waan nama ajaa'ibu amma third person pronoun irra geenyerra yookiis immoo ramaddii sadaffaa bamaqaa ramaddii sadaffaa irra geenye jirra. Ramaddii sadaffaa bamaqaan immoo waan nama ajaa'ibu otoo afaan chaayinaa isaarratti isiniif hojjedheeti viidiyoo kan biraa irratti ni argattu. Amma garuu third person kana irratti he, she, it kan jennuun kun inni isheen fi wantootaaf immoo inni kan jennuun sana bakka bu'a. Kanaatiif amma third person singular pronoun kana irratti he, she, it kan argannaa jechuudha. He jechuun isa jechuu miti joo. Isa jechuu osoo hin taane inni jechuudha. Inni he jechuun inni bakka buuti jechuudha. Third person singular pronoun isaa. Yookiis immoo ramaddii sadaffaa qeenxeen jechuun kan marraati yoon isinii hiikuudha barbaade. Ramaddii sadaffaa kan jennuuni nama lama taane yookiis immoo namoota waliin haasa'aa jiran taaneetu waa'ee nama biraa yeroo itti haasofnu sun ramaddii sadaffaa ta'a.